akka badeen dhufnee gibeelnan ceesisu akka badeen dhufnee gibeelnan ceesisu akka obseen teenyee maata beekoo yaadoon keenan teessisu yaada faatis faroo beenuun buuna katamaa aggaaroo. Rabbimo namuma kan seera jallisee Waaqamo namuma kan seera jallisee Oromiyaan kan matu ada nu baasee matu ada nu baasee Binara dhukkube dhibee kiyya na saasa Sinachasa kamina rakkamitti gadi ciisa Lammiin koo tu rakkatee bochaati eessa Lammiin koo tu rakkatee ni bochaati eessa Yaada malaashi jalqabdee moo shillalaashi Yaada malaashi jalqabdee moo qarabooshi Ani aareen beeku waariyaari na godhu Ani aareen beeku waariyaari yaa ilmaanaayya ilaafiraabeen tokkoomu wayya Yayyabaayya yaa ilmaanaayya ilaafiraabeen tokkoomu wayya Madabatta faanulaayi sitti cuufatee galee Maaf jaallattaa jaarsa dargaggoo kakoo malee Takka naa oksiin jedhaami Mina moqqaatti fittaami Ofii kee yaadaan numtaa bara Facaafannaan boqqolloodhaa kan darbannaan lafan buune Yoo jaalatan dargaggeessaa kan hammannaan lafan gubne Jireettaan suutuma deemaa kan jamaaleen yoo baraatu Shugar daadiimaaf jibbitaa jaarsaaf xaaborraa waa nyaatu. Kottu nyaatu 5 minutes later. Gaftirraa sosocho'eera moolee nyaata sangaanii Addunyaan kun buburreedhaa cubbuu baaranaa na baasi Addunyaan kun buburreedhaa cubbuu baaranaa na baasi Sis warri manaa si waamu abbaa guddaa gara maatii Maaramee harkaa onnattuu jajjabduu namaa gabeettii durgaa Waa'een koosii aduunuma silleen dagaddu Rungushee kiyya katalee tufee narraamu Waadaa kee milkeessa malee Waan garaa isaati baasee sitti mannaan Hakasaa wallaaltee Dhugaa keenya saalte Ilma sabaaf kaali maaf du'aaf dabarsitee laatte Ilma sabaaf kaali maaf du'aaf dabarsitee laatte Kudhaamatu awwaal jaalateeru namaale Abboonni dhuufte akkaaritu mukarraani Maaluu nafee waan argannaannu namaale Abbaani dhuufte ofaararraatti funyooni Farda gurraacha lagarra kaachisanii Qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii Qoricha naaf hawwitee sanoo dhaga'e Igala feki ya biya
biddeen takkitti nyaate. Biddeena takkitti nyaate. Biddeenni tokko birrii 18. Maal ta'eef kan ta'e? Akkas taanaan mindaan sii dabalameera mitiire. Wayita mindaan sii dabalama immoo kan koorrattis anis gatii nan dabalata. Mee kottu irreega tokko natti laanatti. Maal dabalni isaa? Kan keessani qarshii 32. Guyyaa nama qaqqabachuun beekta galgalaa nama qabattu maaluma barata isaa hundullachi. Saa guyyaa dhiiroo dhiirummaan tun nama ooltii galgala maaltu fuudhe wallee jinniin liqeeffate narratti hin garreeyaati. Gaafadhu sana. Mufatullee sitti garaan koo har'as banaa jira ulaan koo deebituu keetuma onneen koo keekuuwwan nama dinqu baay'ee damma akkamitti sitti addaa'ee isi murtee nama machaa'e.